rakkoota akka hin qabu garuu ammootu maatii jibadhi si quuftuna kennitanii deema abbaatti kennu qeerroo kennitanii deema qeerroo gaafadha ani dubartii dhimma sii maana jala barreesse an jireen nama taa kiyyaa qabaa maatii kiyya gargaarachuu jira ijoollee kiyya guddifachuu jira dee yoo dandee akkuma isin zajaa naa ooltan zajaa isin naa ooltan deebisuutu jira maal taatanii fayyaa qabdanii quuftuu rakkoon irra ga'aaru takka hin jiru nagaa ofiitiin ta'aaf nagaa ofiitiin ciisaati arrabsaa jiran miira keessa galuu dandeetti bilbila isii irraa fuudheera allaqe bakka ammootu wanti an barbaadu namni akkana quuftuu fidi jettanis sa'addame afur dalagaa kee guyyaa na dhoogitanii mataa na garagalchaa ooltanii quuftuu deemaa qeerroo bira dhagaati qeerroodhaan quuftuu nurraa fuudhe nama irraa fuuna as kennaa jedha achitti quuftanii ana jalatti waan argite hin barreessina quuftuu nurraa fuudha jechuu jira qeerroo yookiin naan quuftuu jaaladheetii ni jedha adeemti siinaa ta'eeti miti maatii kiyyaa faamilii nama maatii irraa dhalateeru maatis safuu qaburraa guddadheera barri teeppi guddaa baadhattee deemti mana kanattiin sirba hinaaftu maalirraa hinaaf otoo hinaaffaa qabaadhe bargaafa siin geemii taphatu agarsiin zalaaqii teettee geemii mana kee keessa teettee taphattu hootu hojii na gargaar jechuu ni danda'a. Shabaka irraa cufuu danda'a garuu ammootu addarra nama ta'itti danda'eetii miti mana teephii guddaa isaa barattee mana keessa sirbiti caffaraa oolti aramni ittiin narrabsaa oola ilmoontu yeddeetu hirriba irra dhabaa oolti namoonni na bira dalaga hirriba dhabaa oolani an ufii kiyyatti hirriba hirrafu isni galee kana quftuun teessan tanaa dhufaa kootaa fuudhaa gammaa namni barbaadan namarraa zajaa argannaa miti rabbirraa quuftus yaani nama ofitti antanii ofii keessanii quuftuu haa godhartan deema nama galatan beene quuftuun dhagaa deema iluu gaafadha iluu nama akkasii halkanii guyyaa eenyu oli bu'ee ba'ee bilbilee gorsee maal jedhee nama isaafuu kabajaan goon hawwii kabajaa gooti jedheeti miti nama yookiin naan gandaaf kutaan isii hin beekanne ganaa ammootu gandaaf ganda wal nyaachisuu deemtiin an guyyaa takka ijoollee na bira ejjatan kutaa adda addaati wallaahi guyyaa takka waliif bu'ee hin beekun kabajaan na bira dalagatanii miti gaafa hin taane ilmoo kiyyaa miti an haadhatii yarra naan taane waan ta'eef haadhatii yarraa ba'ee deemee dalagadhee deemee heeru namnis gaaf dalagatee dalagaa na bira hin barbaanne dalagaan tiyya waan hin taaneefi kabajaa hin deemu yoo jedhe kabajaadhaaf salaam aleekum jedhe ofirraa geegis achitti beqa miira keessa nan naqiraan dee wallaahi kabajaan akkuma isin kabaju na kabajaa isin jaaladhaan badii yoo qabaadhe keessaan waasaappii kiyyan qabdanii miti hawwi kana balleessaa ta mucayyoo kana akkana gootaa ta maa akkana goota jedha waasaappiin kee miidiyaa gubbaa jira achitti nafaana namni mana keessa taa'ee mana caqamee walii arrafame hin jiru quuftuu baay'ee jaaladha baay'ee kabaja garuu isin nan kabajitu nan jaalattu na jaalattee dhiifte dantaa kiyyaa miti osoo isin taate osoo namoota tokko fabira geete wallahi isin guyyaa takkaan bajetan gaba araba kootu irra dhaabadhe sa'aa lama sa'aa sadi kadhadha fakkeenya mana keessa taa'ee kursaa kanarra laajii seenu iyyuu qaata dhiise sababni isaa baqa meegor dalagaa yeroo naan kenneef itti dhiisee kalaas an dalagaa baay'ina araba faana dalagannallee waan ta'eef itti dhiisee biraa deema kalaas dhaqaatii namootii isii fuudhan hin jira achi dhaqaa gaafadhaa ana dhimma dalagaa kiyya qofaa fi dalagaa kiyyaa qofaaf na dubbisaa meeqoo diittaa hin ganame diittaa waa gaafadha diittaa salaam alaikum doktor waalaikum salaam jirta akkami nagaa alhamdulillah hin ganamte maal akka maal quuftu manurraa gorsitee dhogguu diddeen ajandaa waliin baaftamu akkam maal taate maal taate waan ta'amu kun miidhama gubbattu argaartaami wallahi waan isin taate hin beeku tiktok illee fayyadamutti hin jiru samoona dalagaarra jira dalagaan biichi maaltu maal ta'e ansiri ajandaa waliin kireedit godhaa oromoti kutaa kam qoy waliin haasa walii qabdani mee kama dhugaa kama rabbii sanutti mee maa walla garee hojjettiin maal taata an fakkeenyaaf gaafadhu gaafichi
Gaafi wallagga gaafi shawa bakka sadii. Atiin gaafatteetiin akkasiin jette? Yaani singal qa'ee akkasumatti maatii isiin dubbisee argadha yoo jedhu na qunnamsiisuu diddee kun obboleettii ta'e tanallee amalan beettachi garaa laaftee miskiina achi gaafatti ka'ee jedhe kun ibidda qabadhaa bire. Kun akkasitti aaree miilana bakka Oromooleen yoo dalagaa seeneetiin jedhu na arrabsani wallahi shawaallee himatti qasaman billaa. Haati kiyya moo akkam jedhu kulli mu jedha kun eessa mee namni quuftu beetan. ولا قامتي ولا مشكلة كبيرة بروبليما بقى بربادي تاتي هذا التوريسي وإما جمة تاتي ولا قتاتي بقى بربادي هذا التوريسي قصتي أما دفير توكو ما إني جارني كارجي لايبي من كيا يوسن دلقا رجرا ويا جندا حاجة وخاصة برباني أما دفير توكو ما نجان قصتي أوروموي موروكو ني مماجن موروكو دا Morono an Morono da dachi Morono ta udem akamiti Morono tani me udaga Moroko udaga ni sama udaga Morono ta udandani anille baka achi jijjiradha yo ulaga isaan hima ulaga qabajani ulaga suni nutti maanulle achi jijjiranna khalas mal aba ma babi yolle yadu lubugi yo achi taati la aba babi yolle achi jijjira rakon gabo Gosti gidi tu kan uti miti isaan gosa keessa jiru. La isaan babiyo Saudi finne abba mo Dubai geessina rakkoon qabu. Hayya daamanatti waggaa 11 taqee jirtu sa'atta gootu. Isiillee takka ofi fuulee takka Dubai geessina rakkisnu. Hayya. Akkas goona. Hayya ulaagaa isaa nuti maagaa eentu beeka ulaagaa isaa. Mega qabaati fooloo na godha 50 na galchaa billahi alaikum 50 galu kuma takkatti qofan naafa. Fooloo na godha. Namni ulaagaa Morono beektame Morono moo Moroko? Rabbi yaada murada keessan isin haa guutu qaqqaba fooloo na godha wallahi. Du'aa illee gochuu barattanii? Wallahi du'aa akka ajaa'ibaa kana godhaaf. Rabbi isin haa milkeessu qaqqabaati fooloo nu godha. Yaada murada keessa Rabbiin isin haa guutu qimee mana maadaama jirtu. Ana mayoon fuuta siin jaaran. Iddiliin qabdu. Sila mucatti ani fuudhaa jee miidiyaa irraa yoo itti nyakkisanii bakka ajjeesanii maal. Iddiliin qabdu na fakkaatu.